Nagaan nagaarra caaluu nagaa waaqayyo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii qixaa fi iddoo isin jirtan hunduma keessatti daddabalee isiniidhaaf baay'atu hordoftoota Qiddistii YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessaniidhaaf akkam jirtu nagaa keessanii ayyaana Faasikaa irraa aftan isiniin jechuun jaaladha. Tole egaa har'a kan nani qabadhee dhufee waa'ee obboloota keenyaa qarshii karaa dallaalaa erganii irratti dubbachuu barbaada. Ani kana dura jechuudha dallaalaan birrii xiqqoo na nyaatee ture jechuudha. Dallaalaa kanas jechuudha karaa kamiin baree karaa hiriyoota kootiin baree jechuudha. Yeroo dura jechuudha jalqaba irratti galchee ture inni dhufee fudhachaa kan ture jechuudha. Edda birrii galchee booddee dhufee fudhata ture. Baay'ee jaallanna ture. Baay'ee bakka akka obboleessaatti ilaalla ture jechuudha mucaa sanaadhaani. Sana booddee booda keessaa adeemsa keessa maal taasisu jalqabee dhufee birrii fudhateetu sana booddee erguu jalqabe jechuudha. Dura nuuf ergaa ture maal ta'a jennee nuti samannee itti laanne jechuudha. Yeroo itti laannee jennutti suuta keessaa ana birrii Itoophiyaatti birrii 22,000 narkaa fuudhe jechuudha. 22,000 narkaa fuudheetu ani immoo yeroo sana maatiikoodhaaf erguu barbaadeen ture. Yeroo kanatti maaltu ta'a naaf erguu dide jechuudha. Naaf erguu dide hiriyoonni karaa baay'ee warri isa wajjin isarratti ergan jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malee erguu didee birriin gadi bu'ee maaltu gadi bu'ee maal ta'e naan jedha jechuudha. Haa ta'u isumaan naa ergi jedhaniin itti dubbadhee garuu naaf erguu dide jechuudha. Yeroo naa erguu didetti naaf ergi jedhaniin giddisiiseen 12,000 22 sanarraa 12,000 naaf ergee 10,000 harka isaatti hambifatee jechuudha birrii Itoophiyaatti 10,000. Kanaaf achumaan nuti maal goone viidiyoo irratti hojjenne. Suura isaa buusnee viidiyoo irratti hojjenne. Inni kan ittiin viidiyoo sana arguu danda'u karaa iimooti waan ta'eef kan nuti wal arginu istoorii iimoo kootirra keeyyadhe jechuudha. Yoo ati viidiyoo kana buusteetta ta'ee birrii keessiif kennuu qabanaan jedhe. Achumaan lakki birrii koo naaf hin kenniini viidiyoo kanas hin buusnu jedheen jechuudha yeroo sanatti jechuudha. Sana booddee bakka inni na bulookee jechuudha. Achumaan hafee jechuudha. Maal jechuu barbaadeenani obboloota koo baay'een bu'aa jiru. Obboloonni keenya baay'een bu'aa jiru jechuudha. Yeroo darbe guyyaa 3 dura mucayyoo wayii eriyaalaa 7,000 kanii narraa nyaatee naaf deebisiisaa jettee baay'ee bu'aa turte jechuudha. Ammana kan hin jedhamne bu'aa turte jechuudha. Guyyaa har'aas immoo obboleettiin keenya tokko eriyaala 6,000 fi birrii 20 narraa nyaatee bade jettee ishiinis bu'aa jirti jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Saatii 24 keessaa saatii 18 saatii 17 hojjannee yeroo sin nurraa nyaattan karaan darbitan warri dallaalota jechuudha. Sinittaan hima karaan darbitan har'attiin uffachuu dandeessu, har'attiin dibachuu dandeessu, har'attiin nyaachuu dandeessu, hoteela gaariidhaa qurxii gaariittiin nyaachuu dandeessu. Boru garuu jechuudha waan waaqotaa miilla keessan qabeessin dhaaba. Dafqi namaa karaa naman dabarsu. Dafqi namaa dindila rakkinaati. Dafqi namaa gufuu namatti ta'a. Baay'een dafqa namaa nyaatanii kan naafatan kan jaaman jiru. Nagaa qabda. Nagaa keedhaan hojjattee nyaachuu si wayya jechuudha. Maa bochifta obboloota keenya. Maa bochifta obboloota gola hambaa keessatti argaman. Akkatti isaan jiraatan argiteetta qixxaa goggogaa nyaatanii irriba gaarii tokko osoo irrafeen balbal nutti qosoqqosamaa gaafa nuti illee irrafne uffa jenna saatuma 3 qabnu jennu keessatti illee gaafa nuti manyitaa keenya qollofanne banaa manyitaa qolloftanii irrafina nuun jedhu. Wanta ijoolleen isaanii barbaade yoo ijoolleen isaanii garaan isaan cinine yoo maal ta'an yoo ta'e nuyi dhakawwaamamu. Nuyi jechuudha. Hojii duwwaa osoo hin taane
beelofneetidha qooqa keenya hidhanneetidha kan nuti hojjennu isayyuu immoo hin fayyadamna jenneetidha kan nuti karaa gabaa gurraacha erginu faayidaa buusnaa laata jenneetidha malee akka boonyuu miti yeroo baay'ee immoo jechuudha nuti shamarran gola harabaa keessatti argamnu jechoota baay'ee qabna waan baay'ee qabna garuu isa keenyaa dhiibnee jechuudha wanta biraati kan nuti dhaadannu jechuudha waan biraati kan nuti dubbannu waa'ee mootummootaati waa'ee waan ta'eeti jechuudha shamarran biyya arabaa keessatti argamtu duraan dursii waa'ee kee dubbadhu duraan dursiiti natsaaninnatii keedha waa'ee kee dubbadhu waa'ee kee haasa'i Ar'atoo kaleessa waan biraa haasaa turte waan biraa dhaadachaa jirta ar'annaa rakkatteme waa'ee kee maaltu dhaadata birrii keessan immoo in ergina dallala kamittiyyuu in ergina erganii dhufanii fudhatan walii galaa tokkummaa huumaa gaafa sinii lakki ergi kootu fudhadhu gaafa sin jettanii waliif daddabarsitan sagalee gaafa sin waliif daddabarsitan faayidaa isaaniidhaaf jedhanii maal godhu isinitti fakkaate erganii dhufanii fudhatu faayidaa lama akka isaan fayyadaman beektumoon beektan dallaalonni jechuudha keessa dallaalonni birrii ergan jechuudha faayidaa lama fayyadamu tokkoffaa birrii isaan erganii irraa faayidaa qaba akkasumas immoo gatii transportiiti jedhanii kan dhufanii nurraa fudhatan jiru isaan faayidaa lama qabu ati maal fayyadamte maali faayidaan kee imimmaan maali faayidaan kee boo'icha kanadha faayidaan kee natti fayyadamtee argattu ta'uu hin qabu duraan dursinee ofii keenyaaf eenyummaa keenyaaf yoo dhaadanne irra ta'e jireenya jiraachuu dandeenya boruun jireenya arguu dandeenya kanaanatti waan nun galchine tokko keessa galuu osoo irra dhaabbatta viidiyoo addanaa laachite ati iddoo baqaa hin qabdu jechuudha ishi kan itti baqattu ofii keedha humna keedha fayyina keedha ofiif ta'aa dhaamsa koodha waaqayyo immoo dhugaa waaqayyo bineensota akkana jechuudha bineensota jiraatti nama nyaatan namarraa haa qabu eeyyee inni ittiin fayyadamuu danda'a isaan fayyaduu yoo baateeyyuu ishee hojjattee dabqitee fidde kanaan fayyaduu danda'a maatiin dhukkubsatanii jiraachuu danda'u dhala qabaachuu dandeessi gaa'illi jira wanti baay'een jira qaawwa shamarreen biyya harabaa guutuudhaaf tattaafattu dhugaa eenyuyyuu guutuudhaaf hin tattaafatu qaqqabduu guyyaa rakkinaati shamarreen biyya harabaa kana beeki yaa nyaattume yaa ishii dabqa namaa barbaaddu yaa ishii attee nyaachuu barbaaddu yaa ishii sobdee nyaachuu barbaaddu sitti dhufa masiin jiraataa sitti dhufa in qabamta sitti meera kana jechuun jaaladhaa obboloota keenya waaqayyo gooftaan dabqa keessan haa baasu waaqayyo dabqa qulqullootaa haa baasu ammayyuu kanuma eenyuyyuu ta'e kan eenyu jechuudha hattoota waaqayyo nurraa haa qabu siniin jechuun jaaladhaa gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa shalom